Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota maatiiwwan koo nageenya koo kan jaalalaa kan kabajaa bakkuma isin jirtanitti isin bira haa jiraatu jecha akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kuudhaa galata waaqayyo har'as egaa viidiyoo haaraadhaan walitti deebineetiin jirra osoo gara viidiyoo kiyya guyyaa har'aatti isiniin ceesiseen duratti warroonni chaanaala koof haaraa taatan chaanaala koo subscribe gochuun maatii kiyyatti dabalama warroonni maatii kiyya taatanii na jajjabeessaa jirtan immoo galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Viidiyoo dhimma obboleettii keenya Qananii Addunyaa boqottee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi guyyaan kun hin kaatti Qananiin adda boqottee kun torbee guuteera jechuudha. Waaqayyo lubbuu ishee haa maaru akkasuma firoottan isheetiif jajjabina haa kennu. Haa ta'u malee viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhufe jechuudha. Namoonni waa'ee du'a ishee ilaalchise jechuudha. Namoonni wantoota garaagaraa erga mucayyoon kun duutee namoonni garaagaraa wantoota garaagaraa barreessuu poostii godhuu irraa dubbatu jechuudha. Walumaa galatti liivii tiktokii kana yoo seentanii namoonni baay'een namoonni hin argine hin jirtanii akkuma itti fakkaatetti kan haasa'utu jira. Walumaa galatti dhugaa mucayyoo jechuudha. Rabbi qofatu beeka jechuudha. Akkamitti akka duute Rabbi qofatu beeka. Haa ta'u malee suuraan tokko kaleessa gadi ba'ee jira jechuudha. Suurichi mucayyoo kan reebamte jechuudha. Fuulli ishee kun kan mammadaa'ee dhidhii ta'e kana Facebook irratti gadi baasanii jiru jechuudha. Asirratti viidiyoo kana keessatti dhugaa gorsallee hin qaba viidiyoon kun jechuudha. Irree mucaa kuni dhugaan naan taa'etti ilaalu irreen ishee kuni bakka hin taanetti qabee ka jedhuun nan tilmaame jechuudha. Suuraa sanarraa argee garuu innis abbaan manaa sun Andu'aalam kun ajjeesee namni biraa ajjeesee ofiifillee of ajjeestee kana namni beeku hin jiru. Rabbi qofatu beeka. Garuu immoo namoonni fakkeenyaaf aartistoonni namoonni egaa beekamoodha jedhanii feesbuukii kanarratti wantoota garaagaraa poostii godhanii aartistootuma keessa ta'anii namootuma Andu'aalamitti dhiyaatanis haa ta'u namoota garaagaraa argaa jirtu jechuudha. Feesbuuk irratti guyyaa guyyaadhaan wantoota garaagaraa barreessu jechuudha. Wantoonni isaan barreessan keessaa immoo akka inni mucayyoo kana miidhaa wajjin jiraachaa turedha kan agarsiisu barreeffamoota sana keessaa kanan akkaataa itti hubadhetti jechuudha. Fakkeenyaaf poostii moonet beeksisaa poostii caaltuu akkasuma masaratti dhaabaa kana peejii isaanii jala galaatii ilaalaa jechuudha. Wantoonni isaan barreessan kun walumaa galatti mucayyoon kun erga isa wajjin walitti dabalamtee jiraachuu jalqabdee akkaataan jireenya isheetii baay'ee mucayyoon akka gammachuu hin qabne ibsaa jechuudha poostii sana keessatti. Kanaaf suuraan immoo guyyaa kaleessaa suuraa Qananii jechuudha. Namoonni garaagaraa poostii kan godhan mucayyoon fuulli walumaa galatti suurri suni mucayyoon kan reebamte agarsiisaa jechuudha. Asirratti maal isiniin jechuun barbaade fakkeenyaaf fi aartistoonni kamuu jechuudha. Namoonni Oromoodhaaf hojjetan namoonni bebbeekamaan kun yeroo isaan dhukkubsatanii yeroo isaanillee walitti bu'iinsi tokko uumamee poostii godhu jechuudha. Namni biraa fakkeenyaaf namni alaalaa fakkeenyaaf yeroo wal lolitti aartistootuma keessa yeroo walitti bu'iinsi tokko uumame namni tokko yeroo warreebe gara feesbuukii kanaa irratti poostii godhu walitti deemanii taraarsuu jechuudha. Asirratti maal isin hubachiisuun barbaade osoo mucayyoo kana Andu'aalam kana wajjin osoo jiraattu osoo mucayyoon kun namni biraa akkanatti reebe jechuudha. Dhageetti hin dhabnu jechuudha. Osoo namni alaalaa yookiin hiriyootuma ishee dubaraa faana walitti buutee yookiin ollaa wajjin walitti buutee akkanatti reebanii abbaadhuma manaa sanatu poostii godha jechuudha. Dhageetti hin dhabnu. Suurri kaleessi gadi ba'e suni anaatti maal natti agarsiise manuma keessatti inni miidhaa jiraachisaa akka ture natti agarsiise jechuudha. Suurri kaleessa gadi ba'e. Walumaa galatti suuricha kana as keessa viidiyoo kana keessatti laalaa jechuudha. Viidiyoo kana qofa osoo hin taane immoo gama tiktokii gama feesbuuk iddoo garaagaraatti suuraan kun faca'eetee jira jechuudha. Iji tokkollee akka bademoo waan akkasii poostii sanarratti waan akkasiitu jira. Akkasumallee
namoonni iji tokko hin badee jedhanii namoonni irraa dubbatan illee hin jiru jechuudha. Keessattuu waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Namoota amaartota jechuudha. Warroota amaartotaatu waa'ee mucayyoo kanaa cannaqamee waa'ee mucayyoo kanaa irraa dubbachaa jira edda suuraa kana arganii jechuudha. Egaa irreen nama hin taanettis hin qabini. Irreen kee nama hin taanettis hin qabini. Walumaa galatti abbaan Qananiillee gaafa awwaalcha mucaa isaa wanta dubbatetu qaba jechuudha. Waan dubbate qaba. Innis maal jedhee Andu'aalam kun abbaa manaa ta'uu hin danda'u. Abbaa manaa jedhamuu hin danda'u. Waraqata yookiin jaarsa nutti hin erganne. Abbaa manaa miti. Abbaa manaa jedhamuu hin qabu. Jedhees dubbatee akkasuma gaafa awwaalcha mucaa isaa Andu'aalam kun akka achitti hin argamnellee idda achitti argame. Ijumaan argaa isaallee baay'ee viidiyoo gabaabduu namoonni argitan hin jirtu. Baay'ee lolaa ture abbaan jechuudha. Walumaa galatti egaa du'a ishii qofaa osoo hin taane mucayyoon kuni manumatti jechuudha. Manumatti jireenyuma ishii keessattiyyuu miidhamaa jiraachaa akka turte na agarsiisa suurri guyyaa kaleessaa jechuudha. Waaqayyo dhugaa ishii hin dhoksin jechuudha. Dhugaa ishii haa baasu Waaqayyo. Inni kaan of ajjeefte jedha. Inni kaanii hollaa wajjin wal loltee ollaa sanatu fooqirraa gad darbee jedha. Inni kaan immoo yeroo darbee Andu'aalam ajjeesuudhaa dhufanii haalli mijachuuf didee warrootni nafxanyaa kun Andu'aalam ajjeesuudhaaf baay'ee tokko yaalaa turanii. Yaaliin isaanii garuu hin milkoofne. Isaantu guyyaa mucayyoon duute kibxata kan duute sana Andu'aalam mana hin jiru. Isaantu ishii manatti argatee ishii ajjeese jedha. Baay'ee dhuga waa baay'ee taasifamaa jira. Wanti jedhamu waa baay'eedha. Wanti poosti ta'u waa baay'eedha. Kanas ta'ee sana Waaqayyo garuu dhugaa kichuu kanaa hin dhoksine. Dhugaa ishii haa baasu. Wanta irraa beekamu hin jiru. Garuu immoo namoonni baay'een warroomti kaleessa Andu'aalam wajjin nyaatanii wajjin dhugan artistoonni bebbeekamoon warrumti walitti dhiyaatan waan kana akka waan Andu'aalam godheetti dubbachaa jiru jechuudha. Kaleessumas manatti mucayyoo akka waan inni miidhaa ture akkasitti taasifamaa jira baay'inaan jechuudha. Poostii garagaraa yoo ilaaltan maaliif namni gaafa waan tokko poostii godhus waa irraa malee lubbuun qoosaa miti beekte. Waan tokko qoosuun wantoota garagaraa qoosuun akkuma jirutti lubbuun garuu qoosaa miti jechuudha. Namoonni wantoota akkanaa biyya ta'anii poostii godhan qoosa natti fakkaatu yookiin laayikii viyuu argachuuf natti hin fakkaatu. Warrootuma icciitii isaanii beekanidha natti fakkaata jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee wixxifatanii poostii garagaraa poostii gochaa kan jiranii fi dhugaama mucayyootiif jedheetan fudhadha. Namoota immoo itti siqanidha. Namootuma Andu'aalamii fi Qananii kanatti siqanidha. Namoota wantoota garagaraa kan dubbatanii akkasumallee waan baay'eetu jedhamaa jira dhugaa dubbachuudhaaf hojjettuun mana Andu'aalamii jirtullee akka yeroo baay'ee hin ittiin lolu dubbatte jedhu. Bakka namoonni hojjettuu sanallee akkana dhiyeessanii gara miidiyaatti akkana dhiyeessanii ishiirraa akkasumaan jedhu malee gara miidiyaatti mucayyoo hojjettuu mana sana turte gara miidiyaatti illee fidanii intervii godhanii wanta irraa mucayyoo sana gaafatan illee hin jiru. Garuu keessan gaafanne akkasitti mucayyoo gaafannaan akkasumaan jettee jedhu waa meeqatu jira. Bichaa suurri kaleessa gadi ba'e walumaa galatti maal ibsa akka mucaa manatti acuucaa ture ibsa jechuudha. Uummataaf kana ibsa suurichi. Suuraan kun eessaa ba'ee jedhamee gaafii namatti uumuu danda'a. Garuu suurichi kun yookiin akkasitti reebamtee gaafa miidhamtu Qananiinumti kun biyyeen itti salphattu. Qananiinumti kun suura kaatee riyaashii dubaraatii erguu dandeessi. Riyaashii sun immoo suuricha kana gadi baasuu dandeessi. Wanti beekamu hin jiru. Bicha firoota ishee hiriyoota ishee hundumaaf Waaqayyo jajjabina haa kennu. Biyyeen illee itti salphattu. Isiniin jedhaa kabajamtoota hordoftoota keenya Waaqayyo haqa ishee haa dubbatu, dhugaa ishee haa baasu isiniin jedha. Viidiyoon har'aaf qabadhee dhufee kana fakkaata. Agaa viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf turaa. Baay'ee.